namni yeroo ammaa kana keessatti jijjiirama barbaadu akkasumas biizinasa kee keessatti neetworkingii barbaadu kaardii niitaag furmaata dorgomaa hin qabne. Maaliif furmaata dorgomaa hin qabne jedhu yeroo baay'ee nuti kaardii qofaa miti isinii kennina. Pilaatfoormii isinii kennina, weebsaayitii isinii kennina, appilikeeshinii firii isinii kennina, gama biraatiin immoo humna isinii cabsina jechuudha. Kun immoo wanti nuti kana gochuu barbaadne tokkoffaa irratti gaafa hawaasa keenyaa cimsinu yookaan immoo impaawar goonu nutis achi keessa cimnaa jechuudha. Kanaaf har'a hawaasa waan gaarii bu'aa qabu yoo dalayni boori immoo waan nuti finnu irratti hawaasa irraa fayyadamuu dandeenya jennee waan amannuuf. Kanaafuu kaardiin niitaag kaardii qofa osoo hin taane leegaasiidha. Leegaasii biizinasii keessaniif waan gaarii keettanii waan gaarii qabsiisanii deemtanii. Inni biraa immoo kaardii biizinasii kana qabaachuun kee qofti akka dhaabbata keetiitti vaaliyuu haaraa dabaltee ilaaluu qabdu. Maaliif akkasii ilaalta? Ani ogummaan kiyya maarkeetingii diijitaal maarkeetaraa ispeeshaalistii wanti tokko isin himuu barbaade. Innis maalinni yeroo hundaa namni dhaabbata tokko gadhaabee kaampaanii mataa isaa qabaatee biizinasa nama dhuunfaan dalagurraa hanga namoota baay'ee qaxaramee dalagamurraa hanga intarpiraayiziitti wantoonni isaa yaaddus yeroo hundaayyuu maamilli itti aanu eessaa dhufa. Biizinasa kiyya namni piroodaaktii kiyyatti gurguradhu, namni tajaajila kiyya narraa fayyadamu, namni paartnara kiyya ta'u, namni kaampaanii kiyyaaf piroodaaktii kiyya deliver godhu, namni piroodaaktii kiyya bitu yeroo hundaa dhaabbanni kamiyyuu yaaddoon isaa waan sani. Kanaafuu niitaag maal godhaa? Opportunity kalaqadhuus hin jedha. Opportunity jechuun maal inni? Opportunitiin yeroo sirrii nama sirrii fi akkasumas iddoo sirriitti wal simsiisudha. Namoota kanneen immoo ka argachuu dandeettu iddoo ati barbaaddu miti. Iddoo bakki sun barbaadamu. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa ivantii wayii dhaqee hirmaate ivantii san keessatti namoota lama sadiin argu, namoota baay'ee arga, namoota inni hin yaadin arguu danda'a, namoota barbaades arguu danda'a. Yeroo sanitti garuu odeeffannoo waraqaadhaan teettee laakkaa'aa ooluun tokko tokko lakkoofsa bilbilaa kee lakkoofsaa ooluun odeeffannoo muraasa erguun qofti gahaa miti. Odeeffannoo gahaa ta'e niitaag irraa yoo kenniteef namni suni yeroo hundaa daawunlood godhatee seevaa waan godhatu gaafa si barbaade yeroo sanis si barbaadu baatu gaafa fuuldura si barbaade odeeffannoo kee haarootti hin barbaadu yookaan immoo si dhabee nama biraa deemu. Bilbila isaa keessa waan qabuuf achi keessaa baasee si qunnamuu danda'a jechuudha. Kaardii qofaa miti leegasiidhaa faadha galatoomaa.